Graph Messenger jettanii barreessitanii booda bifa kanaan isinii dhufa. Isa san install gootanii jechuudha. Inni kun wanti inni fayyaduuf fiicharii baay'ee yookiin seetingii baay'ee teelegiraamiin keessan akka qabaatu taasisa. Akkuma install gootaniin kan isin gaafatu lakkoofsa bilbilaa keessanii kan teelegiraamii kan irratti fayyadamtan wal fakkaataa ni galchitu. Eegatii verification koodiin teelegiraamii irratti ni ergama. Isa san itti guuttanii yoo jettan homepage keessan bifa amma silkii kiyya irratti argitan kanaan isiniif dhiyaata. Chaanaalii membarii baay'ee qabu ni filattu. Erga chaanaalii membarii baay'ee qabu filattanii booda gara profaayilii yoo seentan tuqaa sadii gara olitti mul'atu irra cuqaastanii search member kan jira isarra eega cuqaastanii booda bifa kanaan isinii fida. Eegasii bakka maxxiyyaa isin garsiisan tuqxaniitiin namoota hamma barbaadanii select ni gootu. Eegasii booda ammallee bakka isin garsiisan tuqxaniitiin gara chaanaalii yookiin gruppii keessanii deemtanii gruppii keessan irratti yoo tuqaaftan bifa kanaan isiniin ja'a. Add kan jettu yoo tuqxanii jechuudha. Erga sanii namoonni isin filattan hundinuu gara gruppii keessanitti milkaa'ina guutuudhaan ni seenuu jechuudha.